Ashama harka fuunee hordoftoota abdii Oroo akkam nagaa keessanii fayyaa jirtu. Ana haa jiraatu har'as immoo akkaataa ittiin wanti irraa YouTube irraa viidiyoo gabbuufatan isiniin agarsiisa. Hanga dhumatti like, subscribe godhaa na faana tura isiniin jedha. Okay. Aappii tokko nu barbaachisa. Aappiin sun noora aappii isa kana aappiin sun isa kana jechuudha. Amma aappii isa akka argattan amma noora haquuf hin deema hojjaa ilaallu. Aappii kana isa akka argattanii Google keessa seentanii jechuudha. Google keessa seentanii iddoo sarchii bakka jedhu kanarratti Snap Tube yeroo kana barreessitanii inni isa kana jechuudha. Achi booda irra gaxooftanii jechuudha. Akkanatti xiqqoo irra gabbuuttanii noora gubbaarratti SnapTube video download YouTube Facebook free bakka jedhu kanarratti irra gadhoitanii jechuudha. Achi booda download gootanii hanga inni bu'utti ni eeyina jechuudha. Okay gootanii amma bu'utti jira hanga inni bu'u ni eeyina jechuudha. Obsaan eeggannaa. Bu'ee fakkaata. Okay bu'ee install gootanii jechuudha. Ni eeggannaa hanga inni install ta'u. Obsaan eeggattanii okay open goonaa jechuudha. Okay akkasitti irra dho'itanii allow hayyama kennitaniif jechuudha. Allow gootanii okay hayyee amma gara YouTube keenyaa deemneeti ilaallaa jechuudha. Amma ani fakkeenyaa fi eenyuun barbaadaa amma sirbuma tokko nutti barreessa. Caalaa Gammachuu. Okay Leencoo Gammachuu kanan buusuu barbaada. Achumaanii sirbicha kanas hedduun fedha hedduun jaaladha. Bakka share bakka jedhu kanarratti gadhoitanii jechuudha. Achi booda aappiin keenya hareefuu SnapTube'n download godhanne sun as nu dhufa waan ta'eef yeroo takkaaf irratti gadhoina jechuudha. Ni eeggannaa achumaan irra gad dabartanii bakka viidiyoo kan MP3 wanti jechuudha. Viidiyoo bakka jedhu kana jalarratti irratti dho'itan. Amma irra gabbuutanii download bakka caffeetan jechuudha. Magariisa akka taateertan asirratti gadhoita. Ni eeyinaa hanga inni bu'u. Okay amma irraa duuba deebinaa. Hedduu bareedaadha warri viidiyoo Facebook irraa ni buusaa. YouTube irraa idduma barbaadan hundarraa buusa beektanii. Kanaafuu fuunoodha amma sirbichi gannuu bu'ee jira waan ta'eef yeroo takkaaf keessa seenee isin agarsiisu. Fuunoodha sirbichi isa kana daqiiqaatti gabbuusa jechuudha. Fuunoodha sirbichi.
achumaanii sirba kana hedduun jaaladha waan ta'eefin achumaan irra isin affeere dhiifama wajjin. Sirba. Okay, hangasitti hanga kan biraatiin walitti deebinutti nagaatti naaf turaan isiniin jedha. Okay, bye.